maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo, Ameen. Kabajamootaa fi jaalatamoota maatii Waaqayyoo, ijoollee haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam, akkam jirtanii, akkamiinis yoona keessanii. Ameen. Waaqni keenya abbaan dhiifamaa fi abbaan jaalalaa akka badii fi cubbuu keenya ilaalee osoo nun balleessini akka arjummaa fi akka dhiifama isaatitti eegee kan yeroo kanaan nu ga'e ulfinnii fi galanni isaaf yaa ta'u. Haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam akka Waaqayyoon ishee kabajee fi eebbisetti ulfinnii fi galanni isheedhaafis yaa ta'u. Qulqulloota ergamoota, qulqulloota raajota, qulqulloota duuka bu'oota, qulqulloota wareegamoota akka mana kiristaanaa keenyatti aangoo qulqullummaa kan argatan abboota keenya qulqulloota hunduma isaaniituyyuu akka aangoo fi akka kabaja isaaniititti ulfinnii fi galanni isaaf yaa ta'u, galanni isaaniif yaa ta'u. Egaa Waaqayyo nu fayyame koorsii haarawaa barumsa amantaa yookaan timirta hayimaanoot isa jedhu wal wajjin baranna. Egaa gidduu keenyatti argame akka nu barsiisu, akka nu gorsu fedhaa fayyama Waaqayyoo nuuf yaa ta'u. Egaa barumsa amantaa kana keessatti maalummaa amantaa, amantiin maal akka ta'e walumaa galatti waa'ee amantii keenyaa maalummaa amantaa bal'inaan koorsii kana yookaan immoo barumsa kana keessatti kan ilaallu yookaan kan hubannu ta'a jechuudha. Egaa Waaqayyoon akka nu barsiisu, akka nu gorsu fedhaa fayyama isaa nuuf haa ta'u. Nutis immoo isa baranne, isa dhageenye hojiitti akka hiiknu yeroo hundumaayyuu kadhannaan haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam gargaarsi Waaqayyoo nurraa addan bahin. Egaa boqonnaa tokko amantiin maalii jedha? Amantiin maali? Amantii jechuun hiikkaan isaa amanuu fi amanamuu jechuudha. Amanuu jechuun ijaan ilaalanii, gurraanis dhagahanii, lapheen yaadanii, qaamota miiraan hubatanii qorachuun kan hin danda'amne, fagootti fi dhiyootti kan jiru ni ta'a yookaan ni raawwatama jedhanii fudhachuudha. Egaa hiikkaan isaa amanuu fi amanamuudha. Amanuu fi amanamuu jechuudha amantii jechuun. Amanuu jechuun ijaan ilaalanii, gurraanis dhagahanii, lapheedhaan yaadanii, qaamota miiratitti fayyadamanii qorachuudhaan kan bira qorachuudhaan qoratamee kan hin danda'amne, fagootti fi dhiyoottis kan jiru ni ta'a yookaan ni raawwatama jedhanii fudhachuudha jechuudha. Egaa kana jechuun maal jechuudha? Qaamota miiraa keenyatti fayyadamne harka keenyaan qaqqabne walumaa galatti qaamota miiraa keenyatti fayyadamnee waan beeknu aduu hin taane isa fagoof isa dhiyootis ni ta'a ni raawwatama jennee maal gochuudha? Fudhachuudha jechuudha. Amanamuu jechuun immoo ni ta'a ni raawwatama kan jedhan lapheetti fudhatanii sanaan booda immoo hojiitti hiikuudha jechuudha. Isa amanan sana erga amanamanii ni ta'a ni raawwatama, naaf ta'a naaf raawwatama jedhanii hojiitti hiikuudha jechuudha. Hojiitti hiikuudha jechuudha. Gochaan argisiisuudha jechuudha. Kunis maalidha jennee gaafa ilaallu fakkeenyaaf cuuphaa kaasuu hin dandeenya jechuudha. Cuuphaan erga amantee erga fudhatteen booda naaf ta'a ni danda'ama jettee mucummaa Sillaasee kan ittiin argannu jechuudha. Raqiqillidhate isa jennuun sana jechuudha. Ni ta'a ni danda'ama jechuudha. Egaa erga amannee booda ni cuuphamna jechuudha. Erga amannee booda ni cuuphamna. Egaa akkuma kana amantaa qabxiilee jajjaboo jahaan ibsuu hin dandeenya jechuudha. Qabxiilee jajjaboo jahaan kana jechuun maal jechuudha? Amantaan kan fudhatamuudha jechuudha. Amantaan kan fudhatamuudha. Eenyurraa? Waaqayyoorraa kan fudhatamuudha jechuudha. Amantaan Waaqayyoorraa kan fudhatamuudha jechuudha. Kan fudhatamuudha jechuudha. Bu'uura yaada kanaatiin amantaa kana Waaqayyoon sammuu nuu kenneen, dandeettii nuu kenneen, beekumsa inni nuu kenneen, dhaga'in nu hubadhaa nuun jedhe hubannee waa'ee maalummaa Waaqayyoo, waa'ee amantaa hanga Waaqayyoon nu fayyameen qorannee bira gahuu hin dandeenya jechuudha.
sammuu inni itti nuu kenneen. Kanas gaafa jennu abbaa keenya Abrahaam fudhachuu dandeenya jechuudha. Abbaan keenya Abrahaam yeroo duraatiif saawwatii gurguraa ture jechuudha. Abbaan isaa daawwatii qopheesse saawwaticha gaafa gurguraa ture yeroo baay'eedhaaf waaqa isaa barbaadachaa ture. Maaliif gaafa tokko dheebotee beela'eet saawwatichi sun akka nyaata isaaf kennu akka dhugaatii isaaf kennu gaafatee ture. Garuu saawwatichi kun isaaf kennuu hin dandeenye. Maalidha? Afaan adoo qabu kan hin dubbanne, harkaa fi miila asoo qabu kan hin deemne waan ta'eedhaaf jechuudha. Namtolcheedha jechuudha. Kanaaf gaafa kadhatus gochuuf hin dandeenye. Kanaaf abbaan keenya Abrahaamis abbaa saba hundaa kan jedhame maal barbaadatti gadi jedhe? Waaqayyo isaa barbaadatti gadi jedhe. Maaliin sammuu Waaqayyoon isaa kenne jechuudha. Hanga Waaqayyoon isaa fayyameen waaqa isaa barbaadutti gadi jedhe karaa hedduu deemeera jechuudha. Egaa seenaa abbaa keenya Abrahaam baay'een keessan beektanii seenaa isaa gadi fageenyaan hin laallu. Egaa yaa waaqa aduu natti dubbadhu jechaa ture jechuudha. Abbaan keenya Abrahaamis aduus gaafa laalu waaqa isaa itti fakkaate garuu waaqaa miti jedheen immoo achuu deebi'ee kanaaf banne amlaaka tsahay ittiin jedhe jechuudha. Yaa waaqa aduu uumte natti dubbadhu ittiin jedhe. Kanaaf innis amantaa isaatiin waaqayyo isaa maal godhe barbaadee argateera jechuudha. Kanaaf amantaan kan fudhatamu gaafa jennu sammuu waaqayyoon nuuf kenne beekumsa waaqayyoon nuuf kenneen hanga waaqayyoon hubadhaa nuun jedhe hubannee barbaannee maal gochuu dandeenya beekachuu dandeenya jechuudha. Lammaffaa irratti amantaan maaliif callisnee fudhanna? Amantaa maaliif callisnee fudhanna gaafa jennee ilaalle egaa hiika amantaa gaafa laallu qaamota miiraa keenyaan qorannee bira gahuu dandeenyu harkaan qaqqabnee akkasumatti kan fudhannudha jennee ilaalleerra. Maaliif callisnee fudhanna gaafa jenne amantaan miiraa ol waan ta'eedhaaf jechuudha. Amantiin miira keenya oliidha jechuudha. Sammuu keenya oliidha jechuudha. Dandeettii keenya oliidha jechuudha. Sila kaafneerra. Waaqayyoon sammuu nuuf kenne hanga beekaan hun jedhe hanga hubadhaan hun jedheen alatti beekuu hin dandeenyu jechuudha. Kanaaf sammuu keenya ol waan ta'eedhaaf amantaa callisnee fudhanna jechuudha. Maaliidhaaf ilmi namaa rifeensa mataa isaatiiyyuu maal godheen beeku lakkaa'ee irra gahuu hin danda'u hin beeku waan ta'eedhaaf. Kanaaf inni kun immoo guddaadha waan ta'eef waaqayyoon amma beekaan hun jedhe beekuu dandeenya jechuudha. Kanaaf amantaa maalidha miira keenya ol waan ta'eef callisnee fudhanna jechuudha. Kana duwwaa doon taane beekumsa sammuu namaatii oli jechuudha amantaan. Beekumsa sammuu namaatii oli. Sila kaasiniin jedheera. Hamma waaqayyoon beekaan hun jedhe hamma waaqayyoon ittiin of itti nu ibseen alatti beekumsa sammuu keenyaatitti maal gochuu hin dandeenyu beekuu hin dandeenyu jechuudha. Qaamotuma nurra jiruyyuu beekuu hin dandeenyu jechuudha. Kanaaf hanga waaqayyoon nuuf fayyame beekuu dandeenya. Kanaaf amantii kan callisnee fudhannuuf inni lammaffaa maalidha? Beekumsa sammuu namaatii ol waan ta'eedha jechuudha. Inni biraa lammaffaa irratti abdiidhaan kan hubatamudha jechuudha. Amantaan maalidha? Abdiidhaan kan hubatamudha jechuudha. Amantaan abdii wanta godhannee tokko kan ittiin hubannudha jechuudha yookaan kan ittiin argannudha jechuudha. Amantaadhaan abdii godhannee amantiin abdii wanta godhanne tokko kan ittiin hubannudha jechuudha. Kanaaf qulqullichi Phaawulosis maal nuun jedha ergaasaa gara warra Ibrootaa boqonnaa 11 lakkoofsa 1 irratti amantiin wanta abdannu tokko kan ittiin argannudha nuun jedheera jechuudha. Namni tokko abdii yoo hin qabaatin hin amanu jechuudha. Yoo hin amanne immoo abdii hin qabu jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Egaa nuti akka amantii keenyatti amantiin keenya Ortodoksii Tawaahidoodha. Amantaa keenya Ortodoksii Tawaahidoo kanatti immoo amanneetu maal arganna? Bu'aan keenya maalidha jennee gaafa laalle? Egaa akkuma beekamu hundumti keenyaa'u mootummaa bara baraa isheen banne sana ishii ardiif samiin osoo hin uumamin ishee qophoofte sanitti galuudha. Maaloo taane yoo amanne jechuudha. Isheen kun abdii keenyadha jechuudha. Ishee kana abdannee maal goona? Hin amanna jechuudha. Ni amanna jechuudha. Yoo hin amanin immoo abdii hin qabnu jechuudha. Yoo amanne garuu maal qabna? Abdii qabna jechuudha. Kanaaf nuti abdiin keenya maalidha? Mootummaa ishee bara baraa san galuudhaaf abdii qabna jechuudha. Amantaa kana keessa jiraanne ta'u jechuudha. Kanaaf duuka bu'oonni icciitii sadanii fi akkasumas immoo Musee fi Iliyaasis gaara dabra Taaboor irratti
as atoo turree akkam gaariidha, as jiraachuun keenya nuuf gaariidha, yoo fedhaa fi ayyama kee ta'e goddoo sadii asitti haa ijaarru, tokko siif, tokko Eliyaas, tokko Muuseedhaaf jedhee qulqullichi Phexros dubbate jechuudha. Inni kun maalidha? Achirra gaafa turan abdiin akka jiru beekuudhaan jechuudha. Kanaaf nutis amantaa kana keessa gaafa jiraanne abdii akka qabnu, abdiin keenya immoo mootummaa ishee bara baraa san akka ta'e dagachuudhaan qabnu jechuudha. Sadaffaa irratti amantaa jaalalaan kan mul'atudha jechuudha. Amantaan maaldhaan kan mul'atudha? Jaalalaan kan mul'atudha jechuudha. Amantaan karaa fayyina foonii fi lubbuuti jechuudha. Amantaan karaa fayyina foonitis akkasumas immoo fayyina lubbuutis jechuudha. Waaqayyoonis kan mul'ate yookaan immoo nama kan ta'e, foon namaa kan uffate gara addunyaa kanaatitti kan dhufe jaalalarraa kan ka'edha jechuudha. Jaalalarraa kan ka'e gara biyya lafaa kanaatitti dhufe jechuudha. Kanaaf kitaaba qulqulluu irratti abbaan biyya lafaa akkasumaan jaalate ilma isaa tokkichas hanga kennuutitti ga'e nun jedha. Egaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoosis jaalala namaaf qabuun teessoo isaa Aariyaam irraa gadi dhufee hammeenyi sun hundi irratti raawwatame jechuudha. Maal waan qabuuf? Jaalala ilma namaa waan qabuuf jechuudha. Kanaaf kitaaba qulqulluu irrattis kan isatti amane murtii jireenya bara baraa akka jiraatuuf malee, egaa kan isatti amane martuu jireenya bara baraa akka jiraatuuf malee akka baduuf osoo hin taane Waaqayyo mucaa isaa tokkicha hamma kennuutitti addunyaa akkasumaan jaalateera nun jedha qulqullichi Yohaannis. Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 16 irratti jechuudha. Akkasumaan jechuudha mucaa isaa tokkicha hanga kennuutitti maal jaalate? Akkasumatti addunyaa akkanumatti jaalateera nun jedha qulqullichi Yohaannis. Waa'ee gooftaa keenya Yesuus Kiristoos abbaan samiirraa ilma isaa tokkicha kenneefii jira jechuudha. Jaalala ilma namaatiif qabu jechuudha. Ilmis yookaan gooftaan keenya Yesuus Kiristoos jaalalli teessoo isaa samiirraa isa fideera jechuudha. Jaalalli Waaqayyoo kunis hir'uu keenya nuuf guuteera jechuudha. Jaalalli Waaqayyoo kunis hir'uu keenya nuuf guuteera jechuudha. Hir'uu keenya akka nuuf guutuuf gara biyya lafaa kanaatti dhufe akkasumas nuuf guutetis jira jechuudha. Kanaaf dhibbuu keenya hundumaayyuu argee gara biyya lafaa kanaatti kan dhufe jaalala ilma namaatiif qabu mul'isuudhaaf jechuudha Waaqayyo. Kanaaf amantii jaalalaan kan baruuf amantiin maalidha? Jaalalaan jechuudha. Jaalalaan kan ibsamudha jechuudha. Amantaan jaalalaan kan ibsamudha. Amantoonni gaafa amanan jaalalaan ta'uu qabu jechuudha. Jaalala immoo eenyurraa? Waaqarraa kan barre jechuudha. Jaalala kana waaqarraa barre amantoonnis immoo jaalalaan jiraachuu qabu jechuudha. Jaalalaan akka jiraannu Waaqayyo nu ajajee jira jechuudha. Jaalalaan akka jiraannu fedhaa fayyama isaa nuuf haa ta'u. Egaa namni amantii keenya jaalalaanis nu beekuu danda'u jechuudha. Waaqayyoon beekuun kan dandeenyu garuu amantii keenyaan jaalalaan yoo mul'isneedha jechuudha. Waaqayyo beekuu kan dandeenyu amantii keenya jaalalaan yoo mul'isneedha jechuudha. Qulqullichi Yohaannis jaalalli kan hin qabne Waaqayyo hin beeku nun jedha jechuudha. Jaalala kan hin qabne Waaqayyo hin beeku. Kanaaf tokkoffaa Yohaannis boqonnaa 4 lakkoofsa 7 irratti jaalala kan hin qabne Waaqayyo hin beeku nun jechuudhaan qulqullichi Yohaannis ergaa isaa isa tokkoffaa irratti nutti hima jechuudha. Egaa gabaabumaan jaalala mul'achuun jechuun kan biraa wanta gaarii gochuun kan ittiin argisiifnudha jechuudha. Jaalala waan gaarii raawwachuudhaan namoota fuulduratti Waaqayyo fuuldurattis waan gaarii waan Waaqayyo jaalatu jaalalaan gochuudhaan mul'ifachuu ni dandeenya jechuudha. Egaa amantiinis hojiittis kan hiikamudha jechuudha. Hojiitti kan hiikamudha. Inni dura amantaa keenya amantaa qabna duwwaa gaafa jennes inni kunis hin ta'u jechuudha. Amantiin keenyas immoo kan hojiitti hiikamudha. Kan hojiidhaan mul'achuudhaa qabudha jechuudha. Hojiidhaan yoo mul'anne sirrii miti jechuudha. Hojiidhaan mul'achuu qaba jechuudha amantiin keenya.
inni biraa amantiidhaan Waaqayyo gammachiifna jechuudha. Amantiidhaan Waaqayyo gammachiisna. Amantii malee Waaqayyo gammachiisuun hin danda'amu jechuudha. Amantaa fi amanne hojii gaarii hojjannu. Ajajaan egaa amantii keenya hojiidhaan argisiisuu qabna jechuudha. Kanaaf maal nuun jedha qulqullichi Maatiyos seenaa nama tokko arganna jechuudha. Ajaja abbaa dhibbaa kan ta'e daa'imni isaa gaafa jalaa dhukkubsattu wangeela Maatiyos boqonnaa 8 lakkoofsa 4 irraa hanga 12 seenaa kana kitaaba qulqulluu keessatti bal'inaan barraa'ee jira jechuudha. Ajajaan abbaa dhibbaa kun daa'imni isaa gaafa jalaa dhukkubsattu amantii isaatiin yaa gooftaa daa'imni koona jalaa dhukkubeeraatii ati naaf fayyisi. Kanaaf asoo gara koon dhufini sagalee duwwaa dubbadhu ittiin jedhe jechuudha. Ilaala namni kun maalidha? Amantiidhaan jechuudha. Amantii isaatiin. Kanaaf sagalee duwwaa dubbadhu. Yoo ati sagalee duwwaa dubbatte daa'imni koon hin fayyaa ittiin jedhe eenyuun ajajaan abbaa dhibbaa kun jechuudha. Kanaaf gooftaanis ajaja abbaa dhibbaa kana dubbachuudhaan daa'imni isaa maal ta'eera dhibee isaatirraa yookaan dhukkuba isaatirraa fayyeefii jira jechuudha. Inni biraa bu'uurri amantii maalidha kan jedhudha. Egaa har'aaf barumsa keenya asuma irratti dhaabnee yeroo itti aanu bu'uurri amantii maalidha kan jedhu kan wal wajjin taanee ilaallu ta'a. Egaa gidduu keenyatti argamee kan nu barsiise kan nu gorse Waaqni abboota keenyaa Waaqni keenya maqaan isaa kan ulfaate nuuf haa ta'u. Nutis baranneen isa dhageenyeen immoo firii 30 60 100 buufnee gaabbii gallee dhiigaa fi foon isaa fudhannee mootummaa isaa akka dhaallu Waaqayyo fayyama isaa nuuf haa ta'u. Galanni ulfinni Waaqayyoodhaaf yaa ta'u. Egaa barumsa hubanne